Araqeen immoo wayyoo garuu kufaa dhiisaatu gadee sittan maatti beektaa eegumma kukkufaa deemta. Jaalallee meeqan qaban ture. Boontuu, caaltuu, badhaatuu, deemtuu, sokkituu. Bootti malee maali taaksii wayisata moo kan iddoo argiteetti na boosi jettu ati. Dimmerii taa'e malee. Naafa dhaabu bakka nan bu'anu. Nan bu'aa mana qobuqqeen waliin beekin dura akkamittiin jiraachaa turte reetu. Oh my God! Na qabden tolli. Hayya maatii saamee horofan maraaf. Nagaan keenya badhaadhaa akkas hin qaqqabu shakkii tokkollee hin qabnu. Warri chaanaalee kanaaf haaraatatan sabiskiraayib gochuun mallattoo daawulii cuqqaasuun ol godhachuu akka hin irraanfanne jecha hanga xumura viidiyoo keenyaatti nu waliin tura. Gara viidiyoo. Halaan kan na dhibeme caati qaamuun isteeti. Maal maaf dhiiste isa sii wayya ture arqee kanarra maa isa sii wayya ture. Maali appoon waan jaalladhee dhiise sii wayisitti fakkaate bo. Ani jaalladhee dhiisne bar. Maal akka ta'e dhiiste ree haa ta'u caatii baay'ee jaallate turte ani dhiiste illee yaadeen beekun ture. Dhugaa keessatti isallee anillee baay'ee tokkoon caatii jaallachaa ture dure. Amma garuu guyyaa ta'e tokko qaamee utuu maraqqanee sanaan booda karaa mana kootiin harkaan badu. Peestaalii koo keessan barbaade giizii koo keessan barbaade nan dhabee sanaan booda na cufee bakka. Oh my God! Akka saanaan oba gadhiiste. Akkami araqeen kun immoo minyooftii teetti illita. Araqeerumoo kan akka araqee immoo eessa jira? Araqee. Eesumee ati waa'ee araqeen beektu. Tubeetti akkasuma dhugaa dhaabbattee naasoftu na fuudhii dhagee jettee natti iyyita turte. Araqeen immoo wayyoo garuu kufaa dhiisaatu gadee sittan maatti beektaa eegumma kukkufaa deemta. Dandeessee dhaabbattu bakka. Buchee kooni waa tokkos gaafachuu barbaadee ture. Utuu nan fuudhiin dura jaalallee meeqa qabda turte walumaa galaa mee natti himi. Ana moo jaalallee meeqan qaban ture. Boontuu, caaltuu, badhaatuu, deemtuu, sokkituu. Oh my God! Meeqa qabda turte natti himi kadabii. Ay, amma natti himne maal egaa natti himte. Qoy koo lakkaa'in fixa. Lakkaa'in jiramanii. Laa mana ko sunno sa qorqorroo diimaa nagarre laa kunoo qorqorroo isa diimaa. Manni amma kun kanuma keera moo? Maal taate sa qorqorroo diimaa duwwaan siin jedhe sunno argaan jirtu ati. Sa qorqorroo diimaa duwwaadhu. Amma sa oofaaru naa waamime nan bu'a asumatti naafa qabu. Dheeffamaa asitti bu'uu hin dandeessu ceenee ma buuna lafa yariin bootti malee. Maali taaksii wayisata moo kan iddoo argiteetti na boosi jettu ati. Dimmerii taa'e malee. Naafa dhaabu bakka nan bu'anu. Nan bu'aa mana qobuqqee geera maal deenne. Obsi achuma keenya buuna malee hin danda'amu asitti qilleensa irra malee lafa irraayi maal deenne. Ariis bakka. Wayyoo na butaaru mana qobuqqee na dabarsaaru barbaadu na buusaa naa qabaa nan bu'aa wayyoo. Callisita namni si dhagaa hin jiruun siin jedhe maanne gura goyi. Maanni namni baranaa namaa birmachuun ni ishee. Maali kuni kan ganamaan na kaasee na waamte kunoo kaaffee keessa iyyuu namni hin jiru fayyuma ganamaan dawwaltee na kaastee ribarraa na tun qopheennillee dhufe kunoo maaliif akkaadaman. Dhugaa kee jette sallee anillee kanan si barbaadeef si malee akka jiraachuu hin dandeenye sitti mu barbaadeni baay'ee akkas jaalladhu sitti mu barbaadeni.
Dhugaa moo? Ati hundi anaa moo? Ati anaan na jaallatta moo? Hin sobiin ibboo. Dhugaa na shakkita moo atirraan ansi malee jiraachuu hin danda'u bakka nan du'a laata. Na deestaan nan du'a ansi malee jiraachuu hin danda'u bakka. Na malee jiraachuu hin dandeessu. Eeyyaan ansi malee jiraachuu hin danda'u. Utuu na wajjin waliin beekin dura akkamittiin jiraachaa turte reetu? Oh my God! Na qabdee intalli. Sunam saamee Oromofaan masajii sanirraa si erga dubbisteetta. Sabrii kuma tokko naa liqeessi jedhamoo. No. Eeyyee dubbisteetta. Hin dubbisne. Kunoo akkuma argite ndaaqqootu tattu kan si argan namooti sadii kunoo dubbatanii ka'anii yaada faallaa kana faallessuu danda'u yaada quubsaa qabda mee dhiyeeffadhu mee. Eeyyaan yaada hedduun qaba kabajamaa abbaa alangaa ani kan agarre namoota 20 ol dhiyeessuu nan danda'a. Fakkeenya tokko yoon fudhadhe atumti mataan keeyyuu nan agarre. Kanaaf lagaa hedduu sababan qabuuf na hiikuu qabdu ammas. Maali kun? Hayyee barattoota keenya har'a kan waliin ilaallu waa'ee hir'isuu yommuu ta'u, kanaafuu yaa Waaqayyo akka nagaan nagaasee nagaan na raffisi. Seena moo obbo Gurraacho maaliif kutaa keessa teessee kadhatta dubbadhu? No. Tichariye waan kan biraatiif xiqqoo jedhee miti. Armee kootu yeroo hundumaa gaafa rafuu bettuu kadhadhuu rafii naan jennaani ani immoo kadhataa jira. Ini kun immoo maaliif natti ciniinnata? Na da'oo biilaata.